nam fuudhuun fuudhaa fi heeruma fuudhuun cubbuudha yakka xuraa'uudha waan wasaka waan fokkottuudha. Ergamaa kan ta'e fuudhu. Gurba fidi ragaa ergamaa kan ta'e fuudhu kan jedhu naa kan wangeela keetirraa. Garbeeli Mikaa'el fuudhanii. Garbeeli fi Mikaa'el malaa'ikoota. They're angel malaa'ikoota. Ergamoota. Namaa miti. Na dhaggeeffadhu namaa miti. Namni ergamaa miti shi. Adda baafadhu sabaayyuu adda baafadhu. Namni ergamaa miti. Deem mataan keetu mallas fakkaata. Waan nu cinqeete akka waan nama dhagee waan wangeela siitu beena akka nama faraaso akka hojjaaso ina tana jiran. Bakka yoo dhuftan qophaa'aati iddoo nagaa ta'a qoottaa jiran beenteen. Mana gartee dhugaatiitiif mana roobaa keessan taa'ina. Maaluma yaa akhi. Salaamu alaikum. Obbo Muusaan gaafii si gaafadha. Gaafii maana gaafatta yaa diidootis diddee waan si gaafadhu diddee deebisu gurbaan nan gatan doo tattaaf. Gaafa baay'eeyyuu nama gaafattaa adhamee carraa si gaafadhu. Takkitti san deebisi siifin kanna takkitti masana naa deebi naa diddee waan si jedhe. Ansiin qoru jedhe. Nama deebisiin deebisee. Ansiin qoru jedhe gaafii tokkotti si gaafadha. Akkas mee ati taa'ituma dhaggee diidoo kiyya tuliyaa and just listen. Waan jedhe Raaju moo Raaji. Ayyee Abbo Muaz. Akkam jirtu obbo? Nagaa galata Waaqayyoo akkamii? Fayyaa qabdaa? Ustaz. Fayyaa. Haa nyaannu? Haa nyaannu ka. Haa nyaannu. Akkas. Eebbifame asii eebbifamu. Nyaadhu. Kanaaf illee sheer godhe uummata waliin. Raaji kiristaanaami? Kiristaana keessaa peenteedha moo ortodoksii? Peenteedha. Akkas. Akkana nama akkanaa kanaan jaladha. Nama nyaataas namatti haasa'u. Ka dubbiin namarra kun. Akkana jechuun nama yoo si abaarree illee nu eebbisi malee nu hin tuqinate okkee? Walii gallee? Hayyee nama abaaruun hin ta'u. Hafuura qulqulluutiin barreeffamee taami? Warri hafuura qulqulluudhaan gartee gaggeeffamanii barreessan ni dogoggoranii? Hin dogoggoran. Goobas. Wangeelii waliin ni bu'a jettee yaadda. Amma waliin bu'u jechuun wal faalleessu waan wal faalleessu akkasii galtan waliin bu'u warra kutu contradiction waan jedhan ingiliffatti. Contradict waliin godhu konseptiinsaa tokkumadha konseptiinsaa. Laa amma fakkeenyaaf walitti amma fakkeenyaaf abbaa kan keetiin armee tan ta'e bira dhaqeetiin raajiin ilmi kan kee kuni qayroon kun jaalatamaan kun bareedaan kun waggaan isaa arra waggaa meeqaan jedhaanii eega dhalate waggaa 20 naan jetti armeen ta'e eenyuun waggaa 20 naan jedhe? Harmeedha. Harmeen ta'e umriin raajii ilma kan koo waggaa 20 naan jetti. Abbaa kan keetis borumtii guyyaa itti aanuun gaafadha. Ilmi kan kee kun bareedaan kun yaa abbaa raajii ilmi kan kee kun waggaa meeqa arraan jedhaanii waggaa 22 naan jedha. Ani akka gaafii nama gaafatu jara lamaan kanarraa eenyuun dhugoomsa? 20 fi 22. Umriin ta'e meeqa taateeti? Maal seete Abbo Muaz? Waa tokko sitti haasa'uu laata? Lamaanuu amma wangeelli maal seete? Bakki itti barreeffamillee garaa garaa qaama garaa garaatu wangeela kana barreessee mismaashiin lakkoofsaallee jiraachuu danda'a. Mismaashiin lakkoofsaa jiraachuu danda'a. Garuu konseptiin wangeelaa konseptiinsaa waliin dhiitu waliin faallessu kun dhimma lakkoofsaati. Lakkoofsi namadhaaf qulqulluu. Okay, namni tokko yoomiyyuu okay fakkeenyaaf umriin tante Afrikaatti amma 20 yoo taate Ameerikaa dhufte 22 taati. Hin taatu garuu naan jedhita jechuun hubatee miti akkanuma jechuun hin ta'u jennee baramma. Naagalee jechuun waan faallessu wal faalleessu jechuun akkuma gartee wangeelaatittis akkuma afaan seerluq afaan wal faalleessu wal rukutu wal diiguun haalli tokko waan takka wal faallaa yoo deeme wal
Kanaaf dhugaa kamtu qulqullummaa wangeelaa fi dhugummaa wangeelaa hin faallessu konseptiin isaa. waan sin jedhe dura walii galla waan afaanuma seerloo waan dubbii walfa waan jiru tokko waan baranne waan beeynu tokko amma te kana naan jetta akkanan si jedha harmeen tiyya amma fakkeenyaaf akkana sin jetti kan keen godhu harmeen kiyya ilmi kan koo dhalatee fuudheeti ilma godhatee boqotee naan jetti sin jetti seenaa kiyya barreessu deemtaa beeki dhuftee maatii hoo interview goota harmee tiyya interview goota ilmi kan kee kuni dhiifama biyyan itti salphattu akkana dhiifama gartee jettee isii gartee yaani waan ni jettee tasgabbeessitee waa hunda jettee seenaa kiyya katabuudhaaf anaa boqotte kana katabuudhaaf abumuwaas ilmi kan kee kuni umriin isaa meeqaa maatii hooni qabaa horatee jira waa hunda sitti himtee akkana sin jetti ilmi kan koo dhalatee jiraatee waggaa 20 jiraatee fuudhee boqotee sin jetti. Abbaan kiyya ammas deemtee gartee xumura irratti kitaaba kan ammas abbaa kiyyaan wal argita abbaa kiyyatti dhuftee waa'ee kan koo kana gaafatta barsilaanaa fuudhe ilmi kan koo bara osoo hin fuudhin waggaa 20 jiraatee gartee haadha manaan godhannee boqotee jedha kitaaba irratti haati barreessitu kame hima interview haadha kiyyaati moo abbaa kiyyaati. Akkami gulaala kitaabni kan kee. Almost kan haadhaati. Haadha kan haadhaati gaa kan ilaalamu amma akka ati kaaftutti jechuudha akka ati dubbattutti kan haadhaati. Jechuun haati guyyaa dhaloota mucaa ishee hin beekti kan sirriitti beeku isheedha katabatteellee kaa'uu dandeessi. Fuudhee moo hin fuudheedha bar fuudhaa fi heeruma umrii takkuma siiman fuudhaa fi heeruma irratti. Kan barreessa kitaaba irratti abumuwaas fuudhee boqoteetta moo fuudheen boqonneetta. Kitaabni kan kee warri dubbis kitaabni gulaalamu san kitaaba kee keessatti wal faalleessuun waan shakkii uummata irratti gabayaa irratti ni oola kitaabni kun. Amma seenaa dhagaa kun. Seenaan barreessuun seenaa kijiba seerloo afaanuma haasa'u jirra. Kun qoratamuu qaba ilaalamuu qaba. Kana lamaan irraa tokko sirriidha miti haadha manaa godhatee boqote haadha manaa osoo hin godhatiin boqote goobas tokko malee lachuu sirriin ta'u miti. Lachuu sirriin ta'u baay'ee abummaa sirriidha. Absolutely walii galee thank you waan wal faallaa namni qaamni wal faallaa riipoortii godhe miidiyaan tokko OBN naannoo wallagga bahaatitti akkana gartee eenyu waraanni shiftaan akkanatti namoota maatii gartee maatii 7 ajjeese jedha OBN OMN dhufee gartee maatii 10 jedha oduu lamaan kanarraa tokko dhugaadha beekta miti lachuun fudhatu tokko kijiba goobas hayyee wangeela kana keessatti as deebina wangeela kana keessa waan akkasii ni jira waan akkasii ni jira. Ati akka jirutti kaasaa jirta? Ni jira moo jiru jettee amantaa ni mala yoo jiraate dubbiin waaqayyo wal faal jiraachuun mala akkan amantaa shakkii wangeela kee keessa mamii jira waan wal faalleessu. Jiraachuun mala kun seenaa yoo jiraate kanaafuu sirrii miti jechuudha waan lama sirrii ta'uu hin dandeessu akka ammas godhe waliigalle kanarratti waan wal faalleessu lama qaama tokko sirriidha malee qaamni lachuu sirrii ta'uu hin danda'u. Hafuurri qulqulluun Maatiyoos fi hafuurri qulqulluun Luqaas garagara hafuura tokkoon gaggeeffama immoo hafuura garagaraati. Hafuura tokkodha. Hafuurri tokkicha san waan garagaraa itti himamoo waanuma takka itti hima. Seenaa kana kan caqasaa jiru garuu namadha tokkodha sirriidha bare abumuwaas jechi kan kee sirriidha. Hafuura tokkoon gaggeeffamaa jiru. Hafuura qulqulluudhaan kan isaan gaggeeffamaa jiran. Hafuura qulqulluun dogoggora. Hafuura qulqulluun hin dogoggora. Namni hafuura qulqulluun guutamee gaggeeffamu. Hafuura qulqulluun hin dogoggora. Hindogoggoruu seenaa kana garuu kan caqasaa jiru namadha. Hafuurri nama miti hin jenne bar namni wangeela kana barreessee wangeela kana gartee warra nama normaalee akka keenyaa kana moo nama hafuura qulqulluu guutamee gaggeessee barreesse waan kana. Nama hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamee barreesse yeroo barreeffamu bakka namni san waan fadha ofirraa barreeffama waan hafuura qulqulluurraa ergaa maal dabarsa waan lama yoo wal falle Maatiyoos Yesuus du'e jedhee Luqaas Yesuus hin duune jedhe kan fudhatame. Hai akkasin jedhu kaa wangeelli dhimma yoo jedhe akkasii irratti mismaachiin akkasii hin mul'atu. Okay akkana jedhaayyee. Hin jedhu hin jennes kaa. Akkana jedha wangeelli Yoosef
abbaa Yoosef ni beekta abbaa Yoosef abbaa Yaaqoob ni beekta abbaa isaa Yoosef abbaa isaa ni beekta abbaan Yoosef wangeelii bakka takkatti abbaan Yoosef Abu Muaz jedhee bakka takkatti gartee raajii dhiyoo jedhee hin fudhatta. Maqaa nama tokko maqaa lamatti okkee mee dubbisne. Maqaa lamaan abbaa nama dhaggeeffadhu sii dubbisa. Baastanii garsiisu ni qabdaa wangeelii fira nyaata illee